Kunoo mucaa buskuuta kanatti heerumtan jedhe. Taakastii ulaagaa sanatti himee maaliin barbaadan himman? Oh, eessarraa eege? Ani Saudi Arabiyaa. Amma Saudii jirta jechuudha. Eeyyee. Hin qabduu ree? Abbaa mana yookaan jaalallee. Kun qabaadhe maal sitti bu'aa galgalaa kana. Isaan siin jedhe. Isa miti inni jechaa jiru. Dhabdeetta jechuudha. Abeeni dhuga. Aizosh dhugaa rabbii. Umurii kee meeqa? 20. 20 jechuudha. 20. Amantaan? Ortodoksii. Hojii qabdaa? Saudi Arabiyaan jiraasin jedheen biyya Arabaa. Kanaaf hojiidhumaaf deemte jechuudha. Eegaa hojjechaa jira. Akkam immoo durbummaan jiramu hin jiru. Maaliif hin jiru deemaa jechuudha? Jira jechuudha. Jiraachuu isaatti amantaa? Maaliif hin amanu? Indee. Otoo abbaa manaa argamee sadaqaa. Dingatoo badee jenneetu akkuma tasaa jira mitiire. Utaalchoo fayyadamuun badeedhaan yeroo ispoortii hojjetan. Utaalchuudha. Sikkii yaada koo guddinaala dhagaan keenya. Jira jechuudha. Akkami maal uffata? Surree moo qamisii fayyadamta irra caala? Qamisiis nan uffadha gaafii immoo surree nan uffadha. Adeegaadha dhugaa. Kiiloon kee meeqa? Kiiloon koo 55. 55. Baay'ee bareeda dhugaa. Boonsa dhagaarta miti? Dhagaan jira gaggaafadhu. Akkasii kunoo gaggaafadheera. Hojjaa kam dheeraa moo jiddu galeettidha? Dheertus miti gabaabdus miti. Makaakkaleenyaadha. Jiddu galeettidha jechuudha. Innaa boonsa maal taree? Umuriin 20 amantaan ortodoksii biyya alaa jirti hojii qabdi jechuudha. Hojii qabdi. Durbummaan jiratte. Hojii qabatte kaayee ala jirti. Eessa dhaqa sila? Ishiin badaa bishaan waraabdu fakkaata. Warra bishaan dugdatti baatu naannoo ta'e eessa dhaqa? As hin jirtu taana amma giruun dhaqu rakkoo hin qabu. Anis kan koos jira rakkoo hin qabu. Anis isaan barbaada. Jira. Eessan geessa iddoo biraa? Ariifidha. Haa ta'u. Eessan jirattee ati biyyaanii? Saudi Arabiyaa biyya Arabaa. Biyya Arabaatiin? Haa ta'u rakkoon gooftaan tokko nu haa taasisu. Haa ta'u. Asan jira akkas bishooftuun jira. Bishooftuu biyya jaalladhu. Bakka har'a ibsitee baga nu dhiista'anna. Eebbistee tuma nu dhiisti inni rakkoon qabu haa ta'u namatti tola. Siin immoo waanuma si gaafa dhiyyuu hin qabu isa dhugaa. Asuma achis ilaalee baay'ee tokko na machaate. Haa ta'u akkami shifeeriidhaan shifeerii konkolaachisaadha. Shifeeriin kun hin barbaaddaa? Si barbaachisa? Hojii hojjedhu malee maal rakkoo qaba? Maanni hojiirra hojjedhanne hojii kamumatti iyyuu wanta itti laafu hin jiru isa dhugaan siin jedhama. Haa ta'u. Waan naan hojii hojjechuu keedha malee rakkoon hin jiru. Ayyeen haa ta'u naa jiraadhu. Amantaan kee maalidha? Amantaan koo beenteedha. Rakkina hin qabu amantaan. Amantaan kan dhuunfaati rakkina hin qabu. Walii galla. Hin taasamu. Hin danda'amu? Gara hin danda'ama waan naan jaaladha. Gaheen keenya jaalala malee amantaan kan qubaati rakkoon. Sirrii. Gaariidha. Wanta na gaafattu qabdaare kan gaaffisi ta'e jira. Jaalallee qabdamoo? Kino suma kamma tokko rabbi na gargaara kino tokko eegaluu gootila. Gara fuulduraatti maal eessaan fide? Hin qabu. Kanaan dura takka waan qabdu? Ayyee maal eessa? Isa dhugaan siin jedhamu kinoo har'an jammari.
saree kuma kun wallahi irratti baatee ergate. Eessaan fidaa nan oomishaanii eessaan fidaa. Kee hojiirran ture isa dhugaa rabbiin siin jedhadha hojiirran ture kanaan qazaa har'a kan eegaluu qotis irratti. Jaalala ta'ee har'umatti daalitti seenna ta'e hin beeku malee har'atti seenu qotis. Jaalalli si qabee beeku takka. Jaalalli na qabee nan qabne. Samoonni rakkoo hin qabu. Kan biraashatti waan dhagaafatu qabda. Akkami jaalattee turte jaalaladhaan kanaatii kanaan dura. Jaaladheellee tureera garuu amma kanatti siniti. Baay'ee waliin turte ammoo akkami? Lakkii haadha koo ji'a tokko wajjin hin haasofnee. Yeroo biyya keessa jirtu kan? No. Yeroo xiqqoo ishee umurii 15 irra jiruudhaan an dhiise yeroo sana amma jiru miti innoo. Durii isayyuu? Duri. Maal yaada maal naannefattiree yeroo sana umurii 15tti innoo inuma shawwadamu jedhanii bannaati. Dhugaa rabbiin siin jedhamu. Nan salphadhe. Nama maal aanchii bannaati akkas jettee numaan dursanatti nimtu. Jaalattee qabda turte atii kanaan dura. Qaba siin hin jenne jaaladheen ture nan dhiisee hin jedhe malee rabiifi. Situ dhiise moo situ dhiise? Araanatu dhiisee maalaan isaan gadhiisa? Kinoo argite ammas gara fuulduraatti anatu dhiisa malee akka maadha keenya dhiistan aan jechuu dandeessi. Kun beekamaadha. Maaliif akka hojii qabda dhaggeeffadhee na dhagayaadha manaaf na dhagaye haadhidha haata manaa fi abbaa manaa fi dhagahu qabdi. Har'a na dhageessa hoo ta'e bor na dhageessa sitti gara fuulduraattis akka fedhii koon ta'a malee akka fedha isaa hin ta'uu naan jechuu dandeessi. Maaliif dhiisati jaalattee maal taate? Yoonni nama gaarii hin ta'u ta'e yoonni karoora boru nama wajjin jiraachuu jireenyatti gaarii hin qabu ta'e wajjin baalagaa'uun qabaareen jireenya gaarii maratachuun qaba miti. Siree miti Haannaa. Tokko jettee gaafa eegaltume maalummaa isaa ilaaltee akka koo kanatti maaliif ittiin seeniin hin siin jedheemanii garaa boodeettee dhaggeeffadhu sinnatti hin iyyine ji'a tokko gidduutti si jammar jaalalli uumamu tokko hin jiru ol barree ol dhiifnee bakka maaliif naan taane bakka atis naan taatu taanaan sinni isa maali waan naan taane akkamitti siree miti Haannaa. Onni akkasiin garaa akkasiin qabanne tokkicha si jaaladhee naan si dhiisuu hin danda'u siif jecha nan miidhama beektaa kanaaf akka wayyaan siin jedhee malee ati shaakalli akkasii ati nama gaarii ta'e karoora jireenyaa qabaadhu malee yoomiyyuu siin lulaafsee kon si kenna lubbuu. Garaa na geessimu. Anoo gaafuma argee garaan kun baqaqee maadha koo. Anaa baqas. Anna qanii guutuu lallapheen kun sirbaa ol yaalla. Kana argisiisuuf rabbeetti nakka. Kana si argisiisuuf dhugaa waaqayyoo bula mucaa kana. Rakkinaan qabu gara fuulduraatti amala keessa reeffadhu ati maaliif beektaa anuma kana sii wayii. Ani kan jaalladhu. Ilaa maqaan keenya ture maqaan keenyatti argamaa hin jiru. Argamaa hin jiru boonsa. Boonsaa koo maal ture beektaa? Dubbisaan jirtu obsaa jira. Jiraachira jira akkaawuntis isheen barreessiteertutu sirra jira. Obsaan jiru? Obsaa jedha bakka obsaa jedha. Amma hin argama. Nama na sobuun jaaladhu. Ati nama gaarii naaf ta'e malee yoomiyyuu sin dhiisan lubbuu koo siif kenna. Dhiisi koomentii dhiisi rakkinaan qabu. Ijoolleen warruma keenyaati warruma nu deeggaranidha isaan warruma fooloo minaamna nu godhani dhiisi. Rakkinaan qabu. Koomentii ilaalaa hin jiru maali? Anuma ilaala ollee ilaale rakkinaan qabu. Si yoomi si ilaalee qofeen koomentii ilaala si jammaran. Dhugaadha. Naam madam takkaanan dhufaa qaba. Laa. Si taate kam? Rabbiin maal garuu haa ta'u namni jaalala xiqqoo waa dabarse beektaa bu'aa bahii keessa jaa darbee fi karaa si qabsiisa beektaa naa taate rakkinaan qabu. Hiikamaa gidduutti madaamii qonna waame. Eshi. Natti madhuka waan biraas maal gaafachuu barbaadda? Ani waan biraa waan ta'eef gaafa akkuma walii galaatti suma ammaa kana sirreessi inni iyyuu gaaffii guddaadha isa dhugaan siin jira baay'een tokko beektaa jireenya keenya gara fuulduraatti akka jabaatuu fi baay'ee jaalala kan namni tokko irra dhaabna
anumarra dhaabii anis sumarratti hin dhaabaa jechuudha. Sii gali Rakkoon qabu. Anis kanan barbaada. mitiire Eeyyee. akkami baay'ee turtee achi keessaati biyya ambaa kana. Waggaa ja'a. Waggaa ja'a. Ati umurii keessan naasirtuu yaadatte moo achiisitti lakkoofteetta? Waggaa ja'a gama jiru. Jechuun isa naasichaa jettee laata dheeni. Lakki. Waan jiru sirreessaatuma deemuu keenya wayyaadheen dhugaa. Ijoollummaa wanti hin deeme jijjiiramee mabaqaa waan hundumaan jijjiiramu gatiin barbaadeef hin beekne Itoophiyaati. Ta dhugaadha. Jireenya nama guddaa waan hin barbaaduuf. Anumtillee umuriidhuma xiqqoo tan jammare waa shishaakaluu waan nuti ni gana. Ogummaa rakkoo hin qabnu. Haa ta'u Gobaziidhaati. akkami sii ta'eera ari'a nama walumaa galatti gaaffii waan irraa qabdu qabda. Jechuun wanti keessa kee deebi'e. Eesh. Naasaateetta. Na gaafadhu. Naasaateetta. Ani sii ta'eera? Hanqinni humtuu hin jiru? Jechuun wanti narraa wanta na gaafattee hanqinni dhabdee humtuu hin jiru? Jaalalleen qabu itti maaliif si gaafadha reegaa na gaafa? Jaalallee moo hin qabu? Maal akka si gaafadhu barbaadde reeti kan biraa. Ani otoo na gaafachuu dhiiste yoo akka kootti nan barbaada rakkina hin qabu. Garuu wanta yeroo biraan dhiphisturra keessaan walii barreessinee wal caqacaqnaa minaamin otoo hin taane ammoo na gaafadhu jedheen. Ishiinis fuudheera jettee kanaan booda guyyaa biraan nan galchitu nan beeka waan ta'eef harka si qabadhee galuun barbaada yaa giftii kun. Kanaaf uummata fuulduratti farramnee galla waan ta'eef amma keessaa baanee dhugaa jiru dubbannee galu. Lakkaan waan qinaan qabaate yoo waan na gaafattu qabaate na gaafadhu malee. Dhugaadhaan. Akka wayyaree cidha keenyaaf akkam wayyaree anuu tutturuu hin barbaadu. Ani fuudha kanaa jechuun iyyuu hojii dhaabee kun waan gadhaatti hin ija torbee tokkoo gahe. Hojii dhaabuun hin maal ta'u isarratti waliin galu. Waa'ee hojii dhaabuu karaa hojii qalliin hin jiru. Dhugaadha. Dhugaa. Maal wayyaree ani amma baay'ee na riifadhe nan fuudhadhe. Ol fuuna rakkoon qabu anis gajaa waan hin taa'eef nagaa nan dhufa. Dhugaadha. Dhugaa. Rakkina hin qabu maali atillee jaalala kana waa dabarsiteettan hin beeku xiqqoo baay'inaa jammaruu gooti ati garuu kanaan dura dabarsiteetta miti ree? Bakki maaliin dabarsee ji'a tokko hin jireenya ji'a tokko gidduutti bakka silkii walii dawwallee bakka kanuma malee waan tokko hin jiru hin gidduu. Haa ta'u rakkoo hin qabu. Jechuun karaadhuma walitti agarsiisuuf iyyuu hin ta'a. Innoo dhugaan kun jedhu. Rakkoo hin qabu isaa harkasi. Kunoo adda dawwalte laanniiti. Imorratti bilbilanii. Eewwan si bilbila abbee. Innoo intiniidha baakki. Teelee si bilbile. Telee otoo maal telee ni irratti dawwalti himuun naa dawwalame beekta. Himoo daa'ima. Ijoollummaa. Bilbila daraasaati. Asum jala jira mucuma zazzala jiru naa dawwale abbummaadha mucaan tokko jira beekta. Ani immoo garaa foonnanii beekta. Abbushaan qoriin yoo si danda'ame akka uummanni fooloo na godhu taasii yaa naman. Waan gaggaarii barreessi kanarra nan qoriin naan dawwaliin dhugaan siin jedha. Gaa'ila kun diigimmee aantee sawuyyee bannaati na dhagaye. Ofii keetii yoo tidaarii malee hafte tidaarii malee naamsuu barbaaddaa naanii. Maal ta'ee uummanni jedhate haasayii. Garaan nan een jedhee mati deemnaan. Eessan nagaa ni si dhiisee eessan nagaa. Maal taatee ani maal? Bishaan dhuguu fedheessi bishaan na biraan jiru. Nanaas ta'e. Innee bottee? Maaliin nee bodhaa sitti dabalamnaan innee maleet immoo. Dhiisneen innee haa ta'u rakkoon qabu. Innaa akkasii kanan na gaafadhu rakkoon qabu. Maaliif akkas bareeddati garuu? Maaliif akkas bareedda? Bareedinni kosii anaaf. Ani akkam bareeduuf hin beeku. Bareedinni kosii jedhee nama isa dhugaa. Dhugaa baay'ee ma bareedda basimaama. Ija ati ateen si ilaalaa hara. Dhugaadha.
Siif bareedaa ta'uu hin danda'a garuu ani bareedinni kuusii akka waan tokkooti suma asii keessatti of ilaala isa dhugaan siin jira. Maalittan of argalee maalittan of beeke? Anis akkuma keeti. Naa jiraadhu. Naa jiraadhu. Damma ko. As keessa kee wadhu laata dhugaa waaqaa jechuudha. Maaliin godhaan? Isa dhugaan siin jireenya. Nasi ente bakka onnee keessa. Dhiifama faana ol ka'ii naa dhaabadhu mee. Ndawumi dheerina kee amma ta'e adda baasee hin beeku. Ol ka'ii naa dhaabadhu. Ol ka'ii naa dhaabadhu. Ol ka'ii dhaabadhu. Ol ka'ii naa dhaabadhu sitti dhiifama faana bakka jechuun jaalala. Jaalala jechuun immoo ndawum jaalala bichaa miti. Kuni jaalala sajja'a tokko ati dura dabarsite miti. Isa dhugaa jiruun sitti himaa jechuudha. Kuni tidaariidha. Amma kaanatti seenna amma xumurannaa kanaaf hanqina jiru amma walitti himnaa. Araan hanqina qabu. Ulaagaa guunnaa amma guunnaa amma dheerattu mee naa ilaali. Maaliif itti meeraanii goositti ookii akka hin deemuuf naa ta'uu qabdi. Ammannaan jira maaltu jira wal bukkeetti waa baay'ee jira. Kanaaf gara fuulduraatti isti naa dhaabadhu. Ollaa jira laagiifti. Ana seerraa kun. Yaa mirga isaati kan ulaagaa isaa guuttee walii taatan mitiire. Meeqoo akkasumee silkii gosa biraan kaa'ee. Asii na dhaachaa jira waan sammuu. Ila akkasii. Kun akkatti nama bulchuu. Amma tuunchaa maalitti jira amma si dhaatama. Barree wayii keessa jira mooyi. Maaltu sirba? Maaltu sirba? Atamma yoo maagineetii wayii of keessa malee daratiin kam qabda amma daratiin keessa maal hodhaa waaqayyo. Qoy banna qoy. Isti xiqqoo asii achi immoo gara gadi spoondaa asii achi gara gadi. Bee maaliin gara gadi? Gara galchi maaliin ta'u kiiloodhaafis hin barbaachisa. Komtaadhatti yaa gooftaa. Salphadhee Yesuus. Si ilaallatu maal sirbatti sirriitti? Qomta. Ana la xiqqeessi gaa. Mulluqa ammaa kanaaf qunxaafachaa jira malee qunxaafachuu hin jaalladhu. Rakkina qabu haa ta'u. Eenyuttan marmaree namaan itti marmuutu hin jirre itti marmeen oolee zimmidheetuma girgiddaatti isa dhugaan siin jira. Gaafa takkatti dhaabattu. Maaliif marmitaa? Rakkina qabu naa taata. Ilma taana bakka waliin taana rakkoon qabu. Garuu eessattan si hammadhaa gamattan si hammadhaa gama jirta'u. Yeroo galtutti anis. Anam. Na ilaallatta anas. Inna maal jechuudha? Salphanne. Borutti hin dabarfannu. Seera akkasiin jiru. Amma keetti naan kee bita akkasii kabaje keetti. Anchi maaltu ati koomentii dubbisaa jirtamoo akkamii? Akki boosii maal siin jette kai gammaan. Asaan qayyarinii gahe. Ayyeen mana kootu dhiphaadha beektaa kanaaf hin malee rakkoon qabu. Rakkoon qabu natti. Eeyyuu yaa giiftii kun. Ofirraan siska. Haati manaa kiyya seerumaan naa ilaallattu. Xiqqoo yoon sitti hin dheeradha ta'e gabaabsuu nan danda'a jedhanii. Argartaa? Ani gootu. Argartaa miti? Akka meeshee ittiin bal'aate yoo. Kolfa barbaachisu. Kunis immoo dhokatee jira malee akka ajaa'ibaatti jira dhuguun keessa. Sii galee akkami? Sii ta'e? Yaa? Eeyyeen. Sii ta'a miti? Waan gudi. Ajaa'iba.
Yaa gooftaa. Siitaa. Naateera wayyo mudaa tokko hin qabu. Qal'ina jiru irratti immoo rakkina hin qabu. Isa furdaatu waan godhantu nama dhiba malee qal'oo furdisuu hin danda'ama. Hin shakkinati waa'ee qabu. Sirriidha. Akkami baay'ee achi turtaati. Nan dhufa bakka argama ergansi baree maalitu jira taaddana. Maal goota achi koottas matee jedhe daganna maal goota. Biyyaan baay'in gara. Nan dhufa. Atumti karoora baasii guyyaan dhufu natti malee nan dhufa. Maal taatee immoo akka nama keessa jirtu otoo ammoo wal argatan hin badu. Ammoo kana immoo Amma kana eessaa danda'ama ree samuun kanatti hin jedhame. maarra hin mari'anna. Dhugaadha. Hin danda'ama miti aanni bakka naa taatetti walumaa galatti. Wali taatanii? Eeyyee. Inni sii ta'eerame? Qoy maanni rifeensa kee irra maaltu jira? Wayyuu mataa kubii geennaadhe malee. Achi naa qaba achi naa naannessisti rifeensa kee. Asii achi naannessi. Maal argaa fuula kee malee ani duuba sanatti qabi. Iddoo shurrubbaa irra ciisu. Salphadhee bannaati kin horeef keessan salphadhee galgala keessa milkaa'e naan jedhe. Maal shurrubbaan qabu kanan maal jedhe? Maalidha? Wiigii itti dabalee malee maalidha? Saadii bichaatu wiigiidha. Leemataa godhu. Dhugaadha? Aanna itti mimeetti moo'ee mataa beektamanii. Kanuma shiiti mini gurraachi. Adiitu kan shii miti malee. Bannaatee aanni rabbi jedhi waan magaarii har'aaf miti boruuf fuudhu maal taatee ati jireenya kanaan dura dabarsirra isa gara fuulduraatu caala beektaa. Kanaaf waan magaarii. Waan dabarsiteeti sila waan tokko dabarsin hin jenneeti. Maalan dabarsitee jireenya jiraachaa ture keessatti waggoota xiqqoodha. Inni naaf immoo waggoota baay'eedha. Waggoota baay'ee kana immoo wanta keessi koo filate tokko faana ba'uun barbaada beektaa. Kanaaf waan argite ofitti qaqaxxaluun kun anatu hin jaalatu. Dhugaan siin jira. Rakkoon qaba. Inni lafa laafin si bira ga'u. Eessa gaa rifeensi kee mee milikkitumaan natti mika. Iddoon itti hafuun beeku. Maalitti hin beekare waliin makameera. Dhugaan siin jira. Adii bichaa akkan koomiti hin dhaga'u. Adii bichaa akkan koomiti. Inni kan namaati. Wiiggiin beektooti. Maalitti hin beekaanii waa'ee akkasiin beeku amma hin argaa. Ishii rakkoon qabu. Ila waan tokko sitti hima. Inni adiin kuni ani xiqqoo warri umuriin isaanii deeme rifeensi hin addaata beektaa. Isa kanaaf immoo an adda baasee waan hin beekneefi wiikiidha jette wiikiin dheeraadhumatti qaxxalu malee hin beeku isa kanam. Dhugaan siin jira. Anamma adiidha ta'e situu xiqqoo umuriin achi siqee addaate ta'e wiikiidha ta'e waan hin beeku qabu. Uummanni azzalaa yoo dhuguma wiikiidha jedhu ta'e itti hangala. Lakki wiigii miti isaan jennaan ittiin galu. Maalitti hin beekare ani adiidha wooti inni kuni. Dhiisi bakka haafu bakka aanna. Maaltu? Mucaan jala geena kaaduu fedha bakka dhiisu. Wiiggiif mataa erga adda baasee hin beekne ta'e boru immoo ciraasaa mucaa waan biraadha. Wiiggiidha. Wiiggiidha siin jetteetti. Luqqisi akkas luqqisitti agarsiisime tokkoon saala akkasitti firee tokko luqqisiiti akkas qabi. Wiiggiidha. Kun immoo mataadha. Dhiisi bakka lubbuu dhiisi rakkoon kun. Har'a kun immoo nabamuu qabu. Obsa qabdi beektaa. Ani xiqqoo funni waan jettu yoo ta'e tuttuqee tan ilaala dheeni isa dhugaa. Naa gala lubbu. Isa dhugaan siin jedha. Garuu waanuma tokko tuttuqeetuman si ilaala dheeni. Obsa qabdaa otuma nani kil jedhee aaree abidda otoo hin ta'e jechuudha bishaan akka ati taatu nan beeka. Haadha manaa jechuun immoo kanadhan. Kolfitiin uff. Gaafa achii kolfitu as keessaa na golfasa dhugaan siin jedha. Haadha nu eebbisanii gosa. Uummata hin taane uummanni ganaa inni kaanis akkuma jiru wal fuudha waan ta'eef nu bichaa miti. Iddoon kun egaa adduma cidhaati. Haa ta'u nu haa eebbistuu rakkina hin qabu bakka anaan haa taateetti. Kanammoo Inni si ta'eerame?
Anteera. Follow baakii wal jijjiira. Follow wal godha. Ergeeraa fi na deebisi. Nu eebbisi Deebistanii bakka hin noota. deemna. Okay, gaaffiin keessan hin jiru kanarra xumurtanii gaaffii? An fixeera. Xumurreerra rakkoon gosa kan keessaa naasuudhaa. Uummanni baay'ee taa'aa jira bitta. Walii yaadu Okay, qabna. qalabatee ergaa jalatti. Onnee qalabatee ergaa jalatti onnee qalabatee dafaa warri koomentaataroon. Namoota sirra jiran foloo godha mushurroota moo walii galaniiru. Dafa. Onnee qalabat horaa bulaa. Onnee qalabat horaa bulaa. Onnee qalabatii horaa bulaa. Qabaatuuf deebina ani gosu. Uummataafis bareeda waan ta'eef beekta. Sirriidha. Onnee qalabatii horaa bulaa. Kazzaa sirba moo faarsaatu sinii banama? Maaliif banamaa? Hee? Faarfannaa. Faarsaa moo sirbatteessu bihaa? Ati. Sabbaa malaan jedhettaa? Ilaala argitee si kabajuu eegaltamummaa qabtee. Kana maqaa dhugaa haadha mana gaarii sitti qabe. Haadha mana gaarii. Dhuga baatii gaariidhaaf deebina gaafa deebina. Maarree. Ta'uu qaba malee dirqama. Dirqama jechuudha. Kanaafuu faarsaadha jechuudha. Ayyee. Okay, faarsaa eenyu qaba zalaa? Namni faarsaa banuu danda'u. Namni dhufee faarsaa banuu danda'u. Nama sinii banuu sinii galcha. Ammasitti foloo godha guys. Namni amma dhufutti. Warra kana mushurroota kana foloo godha. Dafa. Boonsaadhaan, wihaadhaan foloo arguuti. Afxinu. Eeshi, faarsaa namni qabdu barreessi. Jirtaa eenyu maqaa ishee turee kan eeggaddaasa. Eenyu turtee? Kottu nuu bani dubbu. Eeshi. Asumaan miizee taataa nama faarsaa qabu asumaan miizee taata jechuudha. Miizee kan ta'u muuziqaa kan qabu bira. Maaliif ibsaree? Ibsaan irra godhaa qoy. Botaa ibsaatti irra godha bannaati. Faarsaa nan qaba kan jettu. Faarsaa cidhaa nan qaba. Faarsaa cidhaa. Faarsaa cidhaa. Cidha. Daaniin galeera. Okay. Daani. Wayye. Okay. Nan qaba. Faarsaa qabdaa bira. Kan cidhaa qopheessisi faarsaa. Asumaan miizee taataa fi foloo godhaa guys. Daaniidha. Dafa. Daaniin foloo arguuti. Qopheessitee? Eshi namba. Qopheessi. Eeshi mucaalli kun maaliif cufaa boonsaa? Boonsaa maal cufta? Intini fan cufe bara ibsaadhaan godhatee botaa isaan deeme. Chaarjira gaachaa silkiisa. Okay, chaarjii irratti dhume. Daani, mucaan eessa deeme? Daani. Banaara fakkaata. Daani nabde. Faarsan banaara. Okay, nan banaa kun suuseen jirti. Barsuusii wallaggaati koo tokkoffaan faarsaa banuutti mana kanarra. Boona as ba'i ishiin dhumnaan tokkichumaan banti daddabi. Suuseen. Banuufi. Qoy kaa dhufu mucaanuun dhumni isa qabne. Minjee taatuuf asumaan suusee waliin. Foloo godhaa ishiin gaasne suusee fi daaniidha warra dhufan foloo godhaani. Hunda isaanii foloo godhaani. Foloo arguutu ishii faamiloota dha waan ta'eef foloo godha. Follow godhaani. Dafa follow godhaani. Faamiloota dha waan ta'eef follow godha. Suusee sagalee si bira jira dheeraan ammoo. Okay. Dhuftee boonsa. Sagalee bira jira. Suusee muutii qabi sagalee si bira jira bakka. Ishi daani ati bani daani. Faarsaa bani. Harka jaba cabuutti qophaa'aa guys. Bante? Indi dee mucaan. Injiru? Inna gama. Yesus gooftaadha. Waan tokko hin jiru gooftaa. Suusee nu banati. Faarsaa maalii naa banta? Injiru weer. Suusee. Muutii kaasiti nu bane. Suusee.
በኢየሱስ ሱሴ ማፋቴ ደግሞ ማጅራት መቼ ቀበ ሱሴ ወጥ በቃ ትባቤ እሺ ደፋ ነምኒ ብራን አኒ ቀባ ፋርሳ ani qaba faarsaa daf ani qaba faarsaa dafa እንዴ ijoollee kana maal teessisu gaayis mushurroota bar ani qaba faarsaa let's go zim jettaniin dhufina gaayis nama faarsaa qabu bicha qaba warreen jettan qabda duwwaa 913 Abae kan kamisii banu faarsaa kan cidhaa kan gaayilaa kan protestantii moo kan warra protestaantii ban eesh Enoch George eega tokko na obsike ayye dafa masitti folo godhanii duwwaa 913 dhan dafa dhibbaan gaa dafatti maaliif faamilii jechuudha laa after folo arguutii yaa kun guys folo godha na obsike anito maal ante immoo naaf haasaban hoota egaa qophooftee jirtan Nanti fa'aa. Aborraa jira fakkaatan barbaada. Anna, takanan. faarsaan dhabame giifti akkasumatti bu'uu keessan malee namni faarsaan hubannu maal dhabame buufunoo kanaaf hin jira Jiru taanaan rakkoon qabu irratti nu eebbisiitiin xumurra. isa dhambar dhabame ka kuno kunoo banaaf hin jira maal dhabama maal ban taare meela isaati deddeeba fur ban jiran jennee an bu'ee jiran ta'e ganna san si gootayi intallaa dhuftu duwwaa 913 Kophaan ta'e bal'aa. Intala na bukkeetti ilaalamu. haali ijoollee dammi raabbatetti banaayi as deebi intalo wihaa as deebi wihaa maa ijoollee bujaan baddee as deebi wihaa okay bani amma bani amma dhuftetti waan ta'eef bani amma eesh Bal'aa digirii karkadhaa edin
اوف يبقى بقى يبقى يبقى ويها هتبدأ جايز ويها Namira dhufte. Jira. نبرة رفتي بقى إني قدام سلما ولي قالوا كيساني فارسان بنا ميرا من زورين فنيرو سلما ولي قالوا كيساني لما تأج إيسا أما بربادن تأقا إنافتو مكانيا شرانيا مرتو سنراها قمو مالف إني قدام ولي قالوا كيساني مال فيدم وخبام مال فيد namni kuma tokko dhufee kumni lama dhufe min argal inni guddaan sin lama walii galu keessa iddoo eebbaatti isatti baddama wiha wiha tay Bakka maal jettametta gaa'ela keenya hin jeeqina hin bannaatu. Warra asirra taa'anis si dawwalaa jiru. Itti mamu. biloo gochuu qabda warra akkasii Ammatti maa dhagahu. diina keeti warra akkasii Gaa'ela diina keenya keeti hin jeeqina. Nan jeeqina. Jeeqina. yaa dhugaa rabbi kana baqa walirraa toltaniittu wal barnoota gaarii isiniif haa ta'u lama taa'aa ciisaa ma barbaadan taa'aa maal la dhibe lama taatanii ciisuu keessan inni guddaan yes lama taatanii ciisuu amma barbaadan taatanii kaatu inni guddaan lama taatanii ciisuudha. Okay amma gaa boonsi amma akkasirraa buuteen keessan haxxeetu hayi jettaan jechuudha. Hayi jettaan. Ajaa'ibaatti wal. Sigala? Ayyeen. Gosh kana baqa kana jechuudha. Okay baqa wal fira dhabeenaaf.